gargaara. Naragaa jechuun abbaan murtii namni tokko moobaayilii yoo isin jalaate yookaan immoo warqee yoo isin jalaate warqee jaalatanii namni warqee yoo namni isin jalaate kittii warqee fidattan yoo ta'e namichi inni warqee ati warqee keessa baatee dhufu warqee keessa maal godhe baatee dhufu abbaan murtii fuuldura dhaabbate isa warqee ateeni warqee isaa keessa jira isa sanas inni kafa dhufee dhaabbate lamman isaanii naqaaduma isa haatenis gali yoo jedhe isa jalaataminis gali yoo jedhe mootii kun murteesseera eenyuufis dubbannoomneera jechuudha. Namni itti murteessu hin turre jechuudha. Yesuus Kiristoos murteessu jechuun ina raabsa jechuun namootamaa jechuudha beektu iccitii isaa guddaan nu warra akka garaa keenyatti jiraate nu warra hin soomne nu warra foon dhiiga waaqayyoo fudhanne nu warra galma keessaa utanutti murtee fudhannu jireenya abbaadhaa jedhani garuu murtee dudduuba isaanii jira. Maaltu dudduuba isaanii jira? Murteedha. Waaqummaa isaan hubanneeqa. Kanaaf biyyi lafaa eenyuun akka inni ta'e hubannee jira. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 gubbaarratti maal jedha isinitti fakkaata? Yesuus Kiristoosiin waaqummaa isaa namni akka hubanne namni akka isaa hin fudhanne dubbate. Garuu Yesuus Kiristoos waaqa keenya moo araasaa keenya hin jedhe? Warra kan jedhan nuni waaqayyoon tokko qabna moo baay'ee qabna? Maal irratti dubbadhaa? Meeqa qabna? Warri Ortodoksiin waaqa 44 qabu waaqa mala qabu jedhan sobduuwwan dhugaa dubbatan jedhe maal jettani? Maali isaan? Maaloo isaan? Sobduudha. Nuun ammayyuu karaa dhugaa qabannee jira. Dhugaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin waaqa jennee abbaa ilmaa fura qulqulluu tokkummaatti sagannaaf saganne kabajni ammayyuu sullaasee baatee malee. Warri akka jedhan kun warri anaafisiin akka jedhanii karaa dhufaachisuu barbaadan kun maal jedhanii gaaffii nu gaafatu gaaffii isaanii isa kan biraan isinitti dubbadhaa. Warri Ortodoksii kunii cuuphaa Yesuus Kiristoos gaafa waggaa 30 cuuphame isin garuu gaafa 48 cuuphdu. Namni tokko utuu hin amananii cuuphamu isin maal iddoo dogoggora hojjettu jedhu. Warri Ortodoksii sirrii miti jedhu. Garuu sirrii ammoo sirrii miti. Natti dubbadhaa sirrii ammoo sirrii miti. Lafa fuudhee sirrii adeemsaa jiru. Kutaa wangeelaa lafa fuudhee dubbannaa. Yesuus Kiristoos gaafa mulii waggaa 40 cuuphamuun isaa maaliif hiikoo isaa laalla? Lafuma fuudhee miti. Warra akka jiran maal nuun jedhu isin ammayyuu hin cuuphamne nuun jedhu. Garuu isaan sun cuuphamne nuun eenyutti cuuphamne maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluutiin cuuphamne maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluu yoo qaba isaanii irraan dhageessisan isaa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 gubbaarratti deema hormoota hundumaa maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluun cuuphaa barsiisa barnuu gootaasisaa jedha. Maqaa eenyuuti? Maqaa eenyuuti? Maqaa abbaa eenyuuti? Fuulli nama tokko buddeenuma mooqetti baay'atee jasa duluun bareedaa ta'uu fakkaatame. As jirtuuti? Waaqayyoon dhageenya duukaa jiraatu. Gaafa 48 inni isin cuuphamtan sirrii miti hin jedhan maal miti? Maal miti? Maal miti? Sirriidha moo sirrii miti garuu? Sirriidha moo sirrii miti? Sirriidha. Eessaa fuudhe? Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaa wajjin yeroo ture abbaa ilmaa fura qulqulluun tokkummaa isaanii sillaaseen yeroo nama hin uumna jedhan. Addaamiin jannata keessatti uumani moo bakkeetti uumani? Bakkee keessatti uumani. Iddoo maal jedhamutti? Iddoo eelchaa jedhamutti. Iddoo eelchaa jedhamutti Addaamiin gaafa uumu. Addaam bulii 40 iddoo eelchaa gaafa jiru gaafa bultii 40ffaa lafee cinaachasaa keessaatii nama uume. Isheenis fuudhee Hewaaniin taasisee fuuldura isaa kaa'ee kunoo ilaalees innis immoo kun lafee kootii kun foon kootii kun dhiiga kootii jedhee gammadee kolfee natti ajajamtu jedhee. Maalsaa keessaa? Maalsaa keessaa? Cinaacha isaa keessaa Hewaan gaafa uumu gaafa
Iddoo illaa jedhamu turte. Bultii meeqa turte? Natti dubbadhaa. Bulii meeqa turte? 40 teesse. Yeroo addaamiin keessa turte bulii meeqa turte? 40 addaamiin taatee turte. Amma immoo 40 iddoo illaa turte. 40 meeqa? Maal jettan 40 meeqa? Gogoon bakka barattoonni reegalte malee. Addaam gaafa walitti 40 galee isheen immoo gaafa walitti 80 galee taseenti. Lafa muudee miti immoo kutaa wangeelaa keessa gaafa laallu inni amma kubaalee boqonnaa 8 jira. Inni kun immoo inni nama dubbatu immoo sagalee yootaa boqonnaa 12 lakkoofsa tokko kan jedhu. Hundumti keessan na wajjin jirtu abbaan sagalee kana hunda keenya wajjin jiraatu. Akkas jedhala. Dubartiin tokko dhiira yoo deesse bulii 7 mana ishee turtuu jedhu. Bulii 7 mana keessa maal godhu? Haa turtu. Bulii 33 dabalatee immoo naannoon waqee haa turtuu jira. Bulii meeqa dabalatee? 33 torba meeqaa? Maal irratti dubbadhaa? 33 torba meeqaa? 40. Galanni guddaan isaa maal ta'u guddooti makara jira. Durba yoo deesse immoo dhalaa yoo deesse immoo yoo shamarra deesse immoo bulii 14 mana ishee turtuu jira. Bulii meeqa? Bulii 14 mana keessa osoo hin bahin mana haa turtu. Bulii 66 dabalattoodha. 66 meeqa? Maal irratti dubbadhaa meeqa? Manuma barumsarratti bakkeen dangaa gammachiisan. Gaafa 80 mucaa ishee sana fudhattee mana qulqullummaa deemtee haa qulqullooftu. Mana qulqullummaa deemtee maal godhu? Kanaafidha kan ortodoksiin muutee gaafa 80 keessattuu hiikoo isaa kanaafidha galanni guddaan isaa faayidoo malee. Yesus Kristos bulii waggaa 30 maaliif uumame? Waaqayyo gaafa nama uume. Nama gaafa uume. Namni amma dhalatee amma naasaa haalatti dubbata. Mee harmooliin deessanii jirtu. Mucaan sin haadha deessan har'a sinitaa seebeefa. Har'a sinitaa seebeefa. Addaamiin garuu har'uma uumanii addaam har'uma haasa'e. Har'uma maal ta'e? Haasa'e. Yeroo sana addaam nama waggaa 30 ta'ee dhalate. Nama waggaa meeqaa ta'ee dhalate? Nama waggaa 30 ta'ee dhalate. Namni waggaa 30 dhalate. Namni gaafa waggaa 30 dhalate cubbuu waan hojjeteef gaafa waggaa 30 inni maqoore xalayyaa seexanni addaan irratti badheesse barbadeesse. Kanaaf gaafa 30 coolee sardooma cuba malee gamadi galanni isaa faayidoo malee. Mega bini gaafate. Amma nama baay'eenis karaa feesbuukiis namni baay'een na gaafate. Bilbilees na gaafate. Yoonas keessaa namni na gaafachuu jiru jira yoo ta'e gaaffiin isin gaafate. Namni tokko haala lama wajjin yoo dhalate gaafa bulii meeqaa to'ama? Garagaa jettu namni tokko haala lama wajjin dhalachuu danda'a. Carraan kun jira moo jiru? Uumama keessa jira moo jiru? Namni kun gaafa meeqaa to'ama? Dhiira jechuun gaafa 40 hojjetu. Durba jechuun gaafa 80 hojjetu. Gaafa meeqaa to'ama? Garuuba jettu garuu? Garuuba jettu? Sammuu keessatti yaadaa jettu garuu? Sammuu keessan gaaffii mutaa sammuu keessan bira dhufee garuu? Dhuguma hiikoon isaa namni kun kan inni cuubamuu danda'u dursa karaa namni sun fincaa'u ilaalama. Garuuba jettu? Yoo karaa kan dhiiraa qaama dhiiraa fincaate gaafa bulii 40 cuubamu. Yoo karaa kan shamarranii gaafa 80 cuubamu. Ortodoksiin qorqatti diijee dubartiitti galanni guddaan isaa faayidoo malee. Amma isin ajjirtu garuu isin ajjirtu kana dhuwe miti gaaffii isaa dhugaafatanii Maariyaamiin torba deesse. Yesus Kiristoosiin malee obbolaa jaha qabdi. Gaggabaasuuf gaaffii isaanii ibsudha. Obbolaa meeqa qaba Yesus Kiristoos jedhu? Obbolaa jaha qaba. Isin warra Ortodoksii maramiidhaan durbummaa yaada foonii kan jabaatte jettu. Erga deessis deemsa fuulduras durba jettu kun garuu inni goggortanii hin jedhu. Saayitiin gaafatanii beekuudhaaf. Akkasiin hin jedhanii beekuudhaaf. Isa kana laalla waaqayyo dhageenya wajjin haa ta'u.
Gapi sari khanam devi ni. Iske logon na burta me abur lakon to kumar le takan dira. Sagale ke sarol gapan ho jinjara me kharaba. Nahi ni sagale koi wangi sanjala. Na jinjara me gundi sari kharaba. Balbal jo to kotira bidi. Balbal likun. Karukun. Chupapure. Namni sitin sene. Wakayo. Gofani Israel. Erika kesa mule. Erika ni kesa me. Erika si. Amma barati chupate. Jalan me gudda ni sapa itu. Wakayo gofani Israel. Balbalan ni banate tisere. Bedeme sebelum arami. Itu imbaliesin wekani mofam bari jebe kani be bedeme so degesa. Kuna kamedi da urenda kuninta wele ramuntu kuropomo. Ati to dingaru. Buya to kosila de tur bajara ni be waru bat. Jambulut baramadane. Jambulut ga bandemu mujando ko ka dalla karaba dasane ke sabe thabi so de. Malte na? Malte tay. Jalla to ka da sinjara kare. Malte ranjiri. Mikaeli guguwa thadiso. Mikaeli guguwa thadiso. Mikaeli guguwa thadiso. Mikaeli guguwa thadiso. Guguwa thadiso. Guguwa thadiso. Guguwa thadiso. Guguwa thadiso. Mikaeli guguwa thadiso. Mikaeli guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Apa mana guguwa hulotha bicara apa tadi? Mikaeli guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Guguwa hulotha. Guguwa hulotha. Guguwa hulotha. Guguwa hulotha. Guguwa hulotha. Ini Mikaeli guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Guguwa hulotha. Guguwa hulotha. Guguwa hulotha. Guguwa hulotha. Mikaeli guguwa hulotha. Maluheli hare asedana. Maluheli hare asedana. Aku betul kan? Hare asedana. Maluheli hare asedana. Hare asedana. Hare asedana. Hare asedana. Hare asedana. Maluheli hare asedana. Dihoriti aje sawangela. Dihoriti aje sawangela. Wange. Dihoriti aje sawangela. Dihoriti aje sawangela. Aje sawangela. Aje sawangela. Aje sawangela. Aje sawangela. Dihoriti aje sawangela. Dihoriti aje sawangela. Dihoriti aje sawangela. Aje sawangela. Dihoriti aje sawangela. Dihoriti aje sawangela. Aje sawangela. Aje sawangela. Ini. Aje sawangela. Dihoriti aje sawangela. Yesusi agowa kenya. Yesusi agowa kenya. Yesusi agowa kenya. Yesusi agowa kenya. Agowa kenya. Agowa kenya. Agowa kenya. Agowa kenya. Yesusi agowa kenya. Mari, nama ini menantara yang menerima kehadiran ini dapat menerima ayunan. Aku berdoa di sini. Aku pengen sabar.
Haji aman rai dia jangan apa pada lalu lagi ini dia rai itu malu bangun rai itu orang. Gapi sani kesa marami porbalese mujhe Mariami mekalese Ishengaru mekalese Ishen mekalese Hakalese Gaba Hukumani sirin jeda Honger majal bokona doko Lakho sari dari sari gumparat Ikti juru nutak apanya nabisi karawan kajisu berbadu Maljera Hangga Yesus Kristus ini suti Yosefi awal jiwa lembarre Jadi angge yujin amma yujin suti angge Yesus Kristus ini suti ini jual lembarre Yosefi jual lembarre kuda kan orang nabi ini wala dikaju kuda pun garu ikhawa hangga jechun hangga akhari kawa jabul kullut iko ma yaqaba kita kisah wangga wala pun cerita pada lama pa Samuel bukan aja Lagu seperti yang berada di cerita saja. Daud, kamu di rumah kuat ayo lagi. Utale marpati, kamu yang lagi. Kalau kamu di rumah kuat ayo kamu lagi. Kata kalau kamu utale marpati dia. Kamu Daud di rumah kuat ayo lagi utale marpati. Milkun hari menasa tu kolpite, tu kolpite. Milkun hari menasa kalau tu kolpitu, wah ayo garansa tiga. Hara nama yang tahu tu pun rapi ini sahaja. Yang di foto kita hukumnya kabarnya sahaja timno. Nala yang kau ngomong gamada. Engkau ngomong nutu kau ngomong nugam mada. Malu nutu pada. Engkau ngomong nugam mada. Engkau ngomong itu. Kalau pun sah, agar sambil kau yang kurang saja. Mil kau yang manjir. Kalau mil kau betul, wah ayo garan sama dengan dia. Hanggar nutu dalam berdiri tinggi. Hanggar malu betul. Hanggar malu betul. Hanggar nutu dalam berdiri tinggi. Mewah singgabat. Namanya kerja dalam berata. Nanti berata. Namanya kerja dalam berata. Hingga berata. Hingga